Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana boleettiin keessa nagaa guutuun qabaa sunis akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jechaa har'a viidiyoo takka walitti deebinee akkasumas warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii gochaa jirtan hedduu galatoomaa. Akkasuma immoo warroonni maatii koo hin taane sabskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'an dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a maal qabattee dhuftee siifan jechuun keessatti oolu har'a maaluma xiqqoo takka isin qabattee dhufe innis yeroo baay'ee ka maal akkuma beekamu ijoollee shamarran biyya alaa kun maal hojjetu maal hojiin isaanii onlaayinii malee maal hojjetu dhiiruma janajjanuu malee maal hojjetu nuun jedhan har'a hojii sana sitti agarsiisa har'a hojii sana sitti agarsiisuu barbaada warri hin beekne haa beekani warri beekta silaayyuu hin beektani warra akka koo araba jirtani warra araba hin jirre viidiyoon kun kanneen hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee maal hojjettu onlaayinii irra ooltu warroota nuun jedhaniif jechuudha. Na waan baay'ee hojjenna. Garuu yoo akkanatti nu ilaalanii bifti keenya diimaa fakkaata. Waanuma nutti tole fakkaata. Wanta nutti tole miti keessi keenya gurraacha ijoollee. Gubbaa keenyatti xiqqoo ishee addaata malee keessi keenya hin jiru dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif hojii arabaa ganama kaanee galgalaayyuu dafnee hin rafnu hin beektanii hundumti keessanii jechuudha. Kan ganama kaatamee mana gaarii yoo ta'e malee eenyuyyuu gaddeebi'ee kan rafu hin jiru jechuudha. Yaa ta'uuti mana tokko tokkotti haa ta'u ganama gaddeebi'anii kan rafanis hin jiru. Akkasuma immoo kan ganama obboroo ka'ee hanga kunnoo galgala keessaa sa'aatii akka Itoophiyaa haga sa'aatii 6 haga sa'aatii 7 kan hojjetu jira ijoolleen jechuudha. Yaa mana tokko tokko yoo ta'e malee osoo hin rafin osoo guyyaa kana hunduun ishee gadi ta'an jechuudha. Irraa jala gadi fiigaa ol fiigaa gadi fiigaa yaa shamarranti dhugaa waaqayyo jechuudha. Bifa keenyatti jijjiirre ijoollee. Ijoollummaa seenyaa itti fidne biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Maaldhaafi warra amma biyyaa warri daa'ima qabu warri nu olii gurguddaawwan kun nu amma biratti ilaalani nuti waan daa'ima qabu fakkaata malee isaan waan daa'ima qaban hin fakkaatan. Maaliif fataa zanaa jedhanii jiraatu kaa nuti siqaayii meeqan jiraanna dhugaa waaqa isaanuu moo maqaa nuyi hin tolu beektanii isaanuu shamarran biyya alaa akkas taate yoo takka akkas taate hunduma keenya walitti nu qabu jechuudha. Kanaaf wanta mee hojjennu hundumti keenyayyuu wal beekna warri hin beekne immoo haa baratu jechuudha. Yoo ganama kaatanii hundi keenya kanama hin kaanaa mana qulqulleessinaa mana achi qulqulleessinii hoo xumurree immoo hin beektanii kafana miicuu jira tokkosuu jira nyaata iddoo isa gootu nyaanni sa'aatiin misaa sitti gaa misaa hojjechuu jira misaa hojjettee yoo kaate kafana miicite san tokkostaa isa tokkostee yoo kaate immoo magar wannan asarii sitti gahee gaawwa shaachetta isa yoo gootee kaate immoo iraatii sitti gahee iraatii isa fiidda isa gootee yoo kaate immoo kala kan dadhabdee yoo isa iqaasan ittee qaabeetii kee ittee qulqulleeffattee gara kilaasii keetii galte kamaduune wayii jechuudha dadhabne kilaasii galla jechuudha. Isaan waanuma hojjennu nuti yoo oollaan nuti keenya banamee taa'u jechuudha. Nuti nama biyya ormaa jiru qofatu nama arga malee namni biyya keessaa waan tokko nu arga jechuudha. Wanta nu walii gad fiigaa oollee akkas dadhabaa oolle jechuudha. Isaan immoo maqaan shamarran biyya alaa kun tokko. Maaliif maqaa keenya balleessu? Nuti bee warqiidha dhugaa warqii daayimendiidha dhugaa nuti ijoolleen biyya ormaa kun ijoolleen biyya arabaa jiru daayimendii warqii agartanii isa jaalattanii jibbitanii warri biyya keessaa nuti shamarran biyya ormaa jirru kun daayimendiidha. Warqii agartanii akkasaan nuti jechuudha. Maaliif waa hunda danda'aa bara dhaggeeffadhu warqii yookiin daayimendii yoo isiniin jedhu maal danda'a beektanii? Warqiin jechuudha. Warqii namni wallaaltan hin jirtanii warqii jechuudha. Warqiin akkaataa meeqanii hojjetamee beektanii? Ibidda ba'aa meeqa baate ibidda meeqa keessa darbee ibidda meeqa keessa darbee gubatee maal ta'ee hunda isa keessa darbee booda jaalatamee takka qubatti godhatanii gurratti godhatanii mormatti godhatanii calaqqisee bareedaa jechuudha. Nuti shamarran biyya aramaa yookiin biyya arabaa jirru akka warqiisan isiniif haa galu dhaggeeffadhaa warri isin hin beekne jechuudha. Nuti akka warqiisanii jechuudha. Maaliif nuti ofii keenya qaama keenya fidnee waan baay'ee keessa dabarree akka ibidda keessa darbee warqiin ibidda keessa waan hunda danda'atee keessa darbee dandamatee booda keessa darbe san nuti akkas jechuudha. Kanaaf
shamarran biyya arabaa jaalattanis jibbitanis warqii daayimandii anatu jedhe akkas waa hunda dandeenya jirra dhugaa rabbii sinin jedha waa hunda keessa dabara haa turmaa waan nama gootuun beektanii haa turmaa kan nyaata iyyuu dhabe meeqatu jira dhugaa rabbii jechuudha biyya kana keessatti kana gabuu buluu meeqatu jira kan ifattu meeqatu jira kan uffata keenya dharraan meeqa jira uffata kana uffannee beekan hin deemne jira uffata dhugaa dubbachuu fi dhugaa garuu haa ta'u kiyya homaan jedhu warri gaariidha akkuma isaanii uffadhee yeroo gabbee akkuma isaanii uffadha yeroo diggisiis akkuma isaanii uffadha baqa ta'ullee ani maalan barbaada akka biyya keenyaa sanitti osoo anis akkuma hiriyootaan kiyyaa san shaanxaa qabadhee fataa janaa jedhee laaldaan irra deeme akka tan dharra'u nan baay'ee tokko narraa jechuudha maaliif waan akkasitti deemu qabu asitti soo ta'ee achuma deemtee mana zargii dhattee yookiin bakka diggisiisan dhattee yoo waan dhiirri hin jirre yookiin yoo dhiirri jiraate isaayyuu ofirraayyuu hin boostu sa'aatii 24 na bashannanuma dharraani maaliif isin hin jedhe seetan kafanumaa uffannee kafana gaarii uffannee fataa jechuuyyuu hin dharraane akka biraa hafu jechuudha maaliif nu waan kana hunda dandamachuun keenya boru waan gaariitti ba'uu fi waan gaarirra ga'uu fi kaayyoo manaa baane san beekuudhaaf waan kana hunda akka warqiseetti dandamanne darbaa jirra jechuudha garuu immoo maqaan keenya kanumaanuu ta'eeyyuu namoota baay'eetu waan baay'ee nu hojjechaa jira jechuudha garuu jedhanis eenyumti yoo waasiin jedhe ati kaayyoo biyyaa baatee fi karoora kee biyyaa baatee san qofa beeki malee abbaa fedhe waan fedhe si nyaajatu jechuudha inna akkasanii namoonni garuu ana akka kiyyatti ani homaallee hin jedhu maaliif hanga tokko yeroo tokko ani nan uffadha isaa wajjiniini maaliif warri gaariidha ufumaa naa bitu ufumaa waan hunda naa godhu waan ta'eef ijoolleen haga kiyyaayyuun uffanne baay'eetu jira baay'ee dharra'anii kafanuma guyyaa takkitti uffatanii akka nan beendira isaaniitti irra bu'ee hin beenne meeqatu jira dhugaa uniformi irraa hin buune meeqatu jira ana wayyaa amma uniformiin kaawwadhu ana dhugaa dubbachuu uniformiin kaawwadhu abadan fataa jedheet mana akkuma biyya keenyaa sanitti hojjedha shaashii qofa hidhadhee jechuudha maaliif haa ta'u kiyya warri gaariidha jechuudha ormaa galatti malee isas qaayii meeqa argantu jira dhugaa badee ani dhugaa baqa yeroo tokko ijoollee yoo natti himanii yaa rabbii yaa waaqayyo koo galanni isaa ga'uun jedha baqa maaliif ijoollee gisee tokko eebbi haadhaaf abbaallee bareeda beektan ijoollee haati fi abbaan fi yoo nama eebbisamne bareedadha hin jibbinaa eebba haadha fi abbaa kan akka eebba haadhaaf abbaa waasii godhu jiru dhugaa waaqayyo jechuudha eebbi haadhaaf abbaa yeroo baay'ee yoo si eebbisanii eebbi isaanii sun waan gaariirra si buusa dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf jechuudha na kanaaf ijoollee yeroo natti malee yeroo tokko si qaayii baay'ee kan argantu jira kan nyaanni hin jirretu jira kan uffata baqa maal beektan kan shamarran waan baay'eetu nama barbaachisaa jechuudha wantoota shamarran barbaachisan kanneen ulaagaalee kan hin guunne jira kan qarshii ofii baasanii waan hedduu bitatantu jira dhugaa jechuudha si qaayii baay'ee keessa dhugaa ani kanatti immoo dhugaa waan hundumaa nan galateeffadha waan hundumaa nan galateeffadha galata waaqayyo hunduma caalaa jechuudha atis ganama waaqayyo nama eebbaa si haa taasisu ganama illee eebsee immoo waan gaariitti illee waaqayyo si haa qabu jechuudha na akkasanii kanaaf nuti ijoollee shamarran biyya ormaa yeroo baay'ee kan hin hamatamna saniin jechuu barbaade malee waan biraati miti ani kaawaan haadha daa'imaa ta'eef yeroo meeqan viidiyoo nan cufa jechuudha inna maaseetanii maal hojjettu nuun jedhu maal hojjettan maalidha isin onlaayinii irra teessaniituma dhiifama kaati daa'imaa kunoo kanumanii gisee sagalkaa viidiyoo kiyya cuccufa inna daa'imas nan eega kunoo laalaabe daa'imas eegatanan kafana miicee amma immoo kafana miicesan immoo dachaasaa jechuudha kan tokko fammoo nan tokkosaa kan immoo dachaafammoo nan dachaasaa jechuudha hojii ijji takka daa'ima ijji takka immoo kana hojjechaa jirti jechuudha harki kiyya kun immoo hin hojjechaa jira malee qalbiin kiyya daa'ima sallaalaa jirti isinitti tanaasaa jira malee jechuudha maaliif na bira jira waan ta'e na bira taphachaa jira jechuudha maaliif waan meeqa hojjennaa jechuudha dhugaa yaa haadha daa'imaa dhugaa rabbii yaa haadha daa'imaa ijoollee kaa gisee meeqa viidiyoo kiyya ciccifadha
inna kunoo laalaa daa'ima seegatananii kafana dachaasa boodammoo nan tokkosa jechuudha yoo amma nan tokkosiisu midhaani kan tokkofammoo laalee nan tokkosaa jechuudha kan tokkofamu nan tokkosaa kan dachaafamu nan dachaafama jechuudha maaliif hojiin keenya kanaa takka kafana dachaafnaa takka kafana tokkosnaa takka immoo nyaata hojjennaa takka mana qulqulleessinaa takka daa'ima qabnaa waan meeqa hojjenna ijoollee beenuu eegaa hundi isaatu jechuudha hiqaan kun sidaanadhee yoo arabaa beerran arabaa jechuudha yoo hojjettu yoo ishiin hojjetan jechuudha hiqaa kana maradee gadi guuru jechuudha isaan hojjechuun rammoo ofii keetii hojjechiisu innaa kanaafiyyuu ganti bibsin خلاص خلاص امشي دي ودي كده مش قدام فيديو اللي كمان قلنا لي دائما فو أكتب فيديو اللي ورا بنو كونه كنا زدنا من فيديو كاتات ورا بنو أبنا وكوا كايدتشو إنها قصة سنين جد أكابولوتا كوي كنا هجنا كنا في شمر بيا ما رجتي والله إني رتيجي من جدنا أي سنين جد نونين جدنا ما جتشو ركزة شو نقا أقص نونين جدنا نتوجي بقى كمنا نكايون كي نجمع جولين بيا شمران بيا عربا إني كيس na kana sinin jedha obboloota qoy waan baay'ee hojjenna kanaaf shamarran biyya arabaa warqii fi daayimandii akkasanii jechuudha na kanaaf waan fedhe isinii haa jedhani isin kaayyoo qabdaniif qofa galmaan ga'uu yaada waan baataniif qofa beekuu qabda abbaan fedhe waan fedhe yaa odeessu kanaaf kaayyoo baataniif qofa maaliif har'aaf namni sitti fakkeesse waan waa harkaa qabdu sin jaalladha jechuudha gaafaati waa harkaa dhabde qilleessa irratti si gatu weeda jechuudha kanaafuu itti finkennina abbaa akkasanii jedhu sana abbaan fedhe waan fedhe yoo ta'e isiniin jedhe isinii kan itti jijjiiraa jirtanii bifa keessanii maatii keessan jijjiiruuf tokkoffaa ijoolleen biyya arabaa jiran hunduu irra caalan kaa nama yaadu taanaan tokkoffaa maatii ofii jijjiirta lammaffaa ofii keetiif sadaffaan immoo namoota rakkatan namoota harka qalleeyyii ta'anii akkasumas immoo wanta garaagaraatiin gargaaruu dandeessaa jechuudha kanaaf wantoota garaagaraatiin gargaaruu dandeessaa akkasuma kan obboleewwan ofii barsiifatus baay'eetu jira ijoolleen obboleewwan barsiisanis baay'eetu jira kan obboleettii ofii obboleessa ofii barsiisan baay'eetu jira jechuudha inna akkasuma rakkattootas kan gargaaran baay'eetu jira akkas jechuudha kana jechuudha sekeri baaburi inna kanatu jira jechuudha kanaaf hojii maaltu jira kan jedhanii ijoollee shamarraa wallaani marra ooltii ijoolleen biyya arabaa nuun jedhanii maqaa nu balleessu jechuudha kolkolleewwan biyya teessee nuti hojii baay'ee qabna abboo nu daa'imandiidha warqiidha waa hunda dandeenyee bifa keenyatti qayyarree madaamina arraffamnee daa'ima isaaniitiin jibbamnee arraffamnee nama nusiyaani araboonni kun ijoollee nama nusiyaani dhugaa rabbii wanna nusee hunjaan rabbii yeroo tokko ani garuu jechuun nan arga yeroo tokko agartanii namoota akkas waan nama sarraatanyaan akka sareetti agartee akka sareefaatti mul'atu nama nusiyaani dhugaa sibiila nusee nutti fakkaate maaliif hin dadhabnallee itti fakkaatu jechuudha kana godhi yoo siin jassan namni tokko garuu hasiina hin jira namoonni tokko garuu namni tokko hasiina sirma nutti dhagaatti fakkaata jechuudha naa akkas isiniin jedha obboloota kooyi kanaaf sibiila itti fakkaata ta'uu loolu warra arabaa kana jechuudha namaafillee hin naanii jechuudha walumaa galatti isaa akkas isiniin jedha kanaaf isinii warroonni akka kootii jirtan hundi keessanuu jechuudha nama akkasiniin jedhu feddoo hin qabina kaayyoo keetiin qofa beeka isini warqiidha
yoo ati gaarii taate gaaruma taa'ee si eeggata. Dhiiran jana jettanii qalbii keessan onnee keessan itti kennina. Maaliif jedhe boru qilleensa irratti si gatuu danda'a jechuudha. Har'atti fayyadamu. Kanaafuu ittiin kenne ati gaarii taanan gaaruma taa'ee si eeggata. Ati badduu taanan baduma taa'ee si eeggata. Kanaafuyyuu dhiisaa sana fataa jedha hojjedhaas. Warqii kanaaf namoonni hunduyyuu yoo dhabe yoo qarshii dhabee bitachuudhaaf dadhabe malee hin hawwaa barre. Kanaaf nuti akka warqii sanii namni nu hawwaa gaafa galle nu hawwa har'a waan fedhe soo nuun jedhan akka warqii san nu bitachuudhaaf laa. Maammadoo osoo ta'edha gamaa gamana utaala gaaggizee san jechuudha. Nu argachuudhaaf akka kunoo warqii kanatti nu bitachuudhaaf. Maaliif nu warqiidha kaa daa'imandii warqiidha kaa hundee akkas waa hunda keessa dandeenyee dabarree bara. Kanaafuyyuu atin tamma gaarii ta'e fataa zanaa jedhiiti kaayyotee qofa galmaan gahe maammadoo jarajjanuu maal isan dhiisati kaayyoo biyyaa baataniif qofa beekaa jechuudha. Na akkasisiniin jedha kaabboloisa koo oduulee isinitti guddisee hundi keessanii nagaa ta'a fayyaa ta'a ammoo aga viidiyoo biraatti walitti deebinee immoo shamba walgoonutti jechuudha. Kanumaan naa turaayi harkaasanitti tanaasaa harkaanis immoo kafana ijoollee kiyyaatan dachaasaa jira ka siifa silaa ijoo mucaa qabdeettanne kafana mucaa kiyyaatan dachaasan dhuftee jira kun oshiin maal akkasisiniin jedha kaashee. Ciao bakka kanarra hin gaafa kanarra waa gurratti isin fannisaniire khalaas hin gaa kan beeku kanumaa keessaa waa tokko fudhata barumsa tokko fudhata kan sammuun galeef kan hin galleef baay'isa. Ciao isinin jaaladha isinin kabajaa aga viidiyoo biraatii walitti deebinee shamba wal gooritti immoo tanumaan itti booraa tanumaan fataa zanaa jedhaa ijoollee isinin jechuu jaaladha yoo yaada qabaattan immoo jalatti naa barreessaa isinin jedha har'allee boruulee immoo shamarran. Ya Rabbi, warqii dhaasniin jaaladha.